Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa guyyaa irraa waliin na waliin tura. Taphoonni Liigii Gadaa Umurii 17 gadii dhiirotaan ramaddii fi baan marsaa shanaffaa Amboo Goolfiifaatti geggeeffame ooleera. Ganama sa'aatii 2 irratti Wallaggaa fi Baatuu Bilisummaa gidduutti taphaa geggeeffameen ramaddii baa tapha marsaa shanaffaan Wallaggaan galchii 2-1 Baatuu Bilisummaa injifateera. Liigii Gadaa Umurii 17 gadii dhiirotaan ramaddii baa irraa gareen kubbaa miilaa Wallaggaa qabxii 8 sassaabachuun ramaddicharraa olaantummaan goolabeera. Mafufuun sa'aatii 3 walakkaa irratti Red Star fi Bulbulaa gidduutti taphaa godhameen taphaa marsaa 4ffaa ramaddii baa irraa Red Star 1-1 qixa bahuun qabxii qoodatanii jiru. Sa'aatii 5 irratti Roobee Garjeedaa fi Amboo City Hope gidduutti taphaa godhameen Roobee Garjeedaan ramaddii irraa tapha marsaa shanaffaan Amboo City galchii 3-2 injifateera. Tapha sa'aatii 6 walakkaa irratti Urjii Dhaamolee fi Global Jimmaa gidduutti geggeeffameen ammoo ramaddii irraa tapha marsaa shanaffaan Global Jimmaa galchii 7-2 Urjii Dhaamolee injifateera. Liigii Gadaa Umurii 17 gadii dhiirotaan ramaddii irraa Global Jimmaa taphoota 5 taasiseen qabxii 11 fi galchii qulqulluu 11 sassaabachuun ramaddicharraa olaantummaan goolabeera. Tapha waaree boodaa sa'aatii 8 irratti Dirree Incinnii fi Baatuu Dambal gidduutti geggeeffameen ramaddii irraa Dirree Incinniin tapha marsaa shanaffaan Baatuu Dambaliin 4-1 injifateera. Ittuma fufuun Liigii Gadaa Umurii 17 gadii taphoota marsaa 4ffaan kan ramaddii Sulultaatti geggeeffameera. Ganama sa'aatii 3tti Gada Basaasaa fi Akaashaa gidduutti taphaa geggeeffameen Gada Basaasaan galchii 4-2 Akaashaa injifateera. Sa'aatii 4 walakkaa irratti Leeqaa fi Akaadaamiin Daraartuu Tulluu gidduutti godhameen Akaadaamiin Daraartuu Tulluu galchii 2-2 Leeqaa injifateera. Tapha sa'aatii 6 irratti Dodolaan Himii fi Maqii Dugdaa gidduutti geggeeffameen ammoo Dodolaan Himiin galchii 1-2 Maqii Dugdaa injifateera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 walakkaa irratti Manaabichuu fi Adaabbaa gidduutti geggeeffameen ammoo Adaabbaan galchii 2-1 Manaabichuu injifateera. Walumaa galatti ramaddii Amboorraa gareewwan 4 ramaddii Sulultaarraas gareewwan 4 Bosummaatti gareewwan 8 Liigii Gadaatti ol guddachuun itti waamama gareerraa gara kilaboota Liigii Gadaa kan bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hirmaatan ta'a jedhameera. Isaanis Gada Basaasaa, Adaabbaa, Akaadaamii Daraartuu Tulluu, Dodolaan Himii, Global Jimmaa, Baatuu Dambal, Wallaggaa FC, Amboo Duwwaa 4 ta'uun ifoomeera.